Koomishiniin Inspeekshinii fi Naamusaa Paartii Badhaadhinaa Oromiyaa humna raawwachiisummaa hooggansaa fi miseensaa cimsuu irratti hooggansa magaalaa Adaamaatiif leenjii kenne. Leenjicha irratti dambii ittiin bulmaataa sagantaa qajeelfamaa fi naamusa paartichaa ilaalchisuun barreeffamni dhiyaatee irratti mari'atameera. Walitti qabaan Koomishiniin Inspeekshinii fi Naamusaa Paartii Badhaadhinaa Damee Oromiyaa obbo Habtaamuu Sisaay akka jedhanitti kaayyoon leenjichaa barbaachisummaa fi tumaalee qajeelfama naamusa paartichaa irratti hubannoo guutuu walii uumuufi jedhan. Dambii ittiin bulmaatan jira, kan dhumaa immoo kan nu ittiin hoogganamnu qajeelfama kana. Tokkoon tokkoo kan ittiin masakamnu, kan ittiin hoogganamnu, hadiida paartiin nu kaa'isan kan ittiin deemuu ittiin mirkaneeffannu qajeelfama naamusa kana waan ta'eef hundi keenyayyuu san beekuu waan qabnuuf dhiyaate jechuudha. Qajeeltowwan duudhaalee dambii ittiin bulmaataa fi naamusa paartichaa beekuu fi beeksisuun dirqama hooggansa hundaa ta'uu ibsaniiru. Namni kamiyyuu, miseensi kamiyyuu, hooggansi kamiyyuu yeroo fi bakka kamittuu waa'ee sagantaa, dambii, qajeelfamoota, karoora paartichaa beekuu, beeksisuu, raawwachiisuudhaaf dirqama qaba jechuudha. Hirmaattonni leenjicha irratti yaada kennaniin akka jedhanitti hojimaata keessatti dhimmi naamusaa fi qajeelfamaa murteessaa ta'uu kaasuun hubannoo leenjicha irraa arganne hojiitti kun jijjiiramaa fi bu'aa paartichaan argame itti fufsiisuuf qindoominaan cimnee ni hojjanna jedhan. Paartii keenya kana luka lamaan akka dhaabatu gochuudhaaf inspeekshinii naamusaa fi koomishiniin kun waajjira paartii wajjin taanee qindoomnee hojjenne jijjiirama leenjiidhaa kan nu argisiisa. Haalli itti kennamu akkaataan itti hubannu baay'ee karaa ifa ta'ee fi karaa namaa galuun kan nu kenname irratti hojjechuu irratti hojii guddaa kan nu gaafatu keessattuu miseensa keenya bal'aa daka jiru biratti sirriitti dhimma irratti hojjechuu qabnu kan jedhu qaba. Tokko tokko gara kuteenyaan gadi dhufnee yoo miseensa keenya ofitti qabne jijjiirama guddaa kana caalutu dhufuu danda'a waan jedhu gaafii konferensii irratti, seelii irratti, marii irratti kaafamutu waan akkanaa kana waan taateef kunis beekamee falli bulmaataa karaa kiiniitiinis ta'e karaa waajjira paartii keenyaatiinis ta'e miseensi keenya tokko miseensa guutuu ta'uusaa mirkaneessuun irra jira kan jedhu yaadan qaba. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa kallattii kennaniin akka jedhanitti hooggansii fi miseensi kamuu yaadamaa fi maalummaa paartii badhaadhinaa sirriitti beekuun ilaalama guutuu fi walfakkaataa qabaachuun ergama paartichaa galmaan gahuuf xiyyeeffannoon hojjechuu akka qabu dhaaman. Yaadamicha sirriitti bituu, sirriitti kan ofii godhachuu, beekuu isaan hoogganamuun akka nurra jiraatu sadarkaa wal fakkaataatti dubbii kana fiduu akka qabnu waan irraa barannu waan jiruuf yaadamarratti sirriitti beekumsa gahaa dabalachaa deemuun barbaachisaadha kan jedhu leenjii kanarraa waan hubannee natti fakkaataa jechuudha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee gama isaaniitiin miseensi paartii badhaadhinaa dambii ittiin bulmaataa beekuun naamusa paartichi barbaaduun masakamee keessoo paartichaa cimsaa deemuu qaba jedhan.